Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenya akkam jirtu, akkam turtanii, akka badii fi balleessaa keenyaa osoo hin ta'in arjummaa waaqa keenyaatiin guyyaa har'aa kan nu ga'e galanni isaatiif haa ta'u. Guyyaa har'aa kan ammoo waa'ee kitaabaa yookiin immoo waa'ee kudhaamaa waliitiin ni ilaalla jechaadha. Daa'imummaa keenya irraa kaasnee kitaaba yookiin immoo kudhaama isa jedhamu namoonni yeroo isaan haasa'an dhaga'aadhuma guddanne jechaadha. Kudhaamni maalidha? Maal fayyada? Jennee gaafa ilaallu keessumaa waan kana kan hojjetu eenyudha jechuun beekuun barbaachisaadha. Bara kana keessatti immoo waa'ee dhugaa dubbachuun, dhugaa baasuun, dhugaadhaaf jiraachuun, waa'ee dhugaa haasa'uun gatii qaalii ta'e nama kaffalchiisuu danda'a. Bara itti dhugaan dhokatee soomni dagaagee firee buufatee amma tulluu ga'e kanatti dhugaa haasa'uun gatii guddaa nama baasisa. Dhugaan immoo hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon. Maal jechuufanii bara ijoollummaa keenyaa kaasnee abbooliin keenya, haadholiin keenya, harmooliin keenya ijaaf jecha, dha'icha seexanaa garaagaraaf jecha, dhibeewwan garaagaraatiif jecha gara mana xonqaayii, gara mana sheekii, gara mana qaalluu, gara mana waa beekaa deemanii gosoota qoricha garaagaraa, baala garaagaraa irraatii kutamanii barreeffama maramee qalama diimaatiin barreeffame jechisaa maal akka jedhu kan hin beekan. Uffata hodhanii, gogaa hodhanii, waan garaagaraatiin hodhanii akkuma fannoo kanaa morma irratti akka nuti hidhannu taasisu jechaadha. Kudhaamni kallattii lamaatiin hojjetama jechaadha. Kallattii garaagaraatiin na of kolchaa ibsaatu badee kallattii garaagaraatiin namoonni kudhaama kana hojjechisu jechaadha. Kaayyoo fi karoorri isaa daa'ima koo naaf eegaa, naaf guddisaa, naaf jiraachisaa, hama jaajiirraa waa namaarraatii naaf eega jedhanii namoonni kana raawwatu jecha. Morma keenya irratti hidhachuu kan qabu maalidha? Mee fakkeenya boqonnaa 6:21 irratti yaa mucaa koo seera haadha kee hin dhiisiin, seera abbaa kees hin dhiisiin, morma kee irratti hidhadhu, yeroo deemtu si gaggeessa, yeroo raftu si eega, yeroo karaa deemtu karaa sitti agarsiisa. Laphee kee keessas kaawwadhu, morma kee irratti hidhadhu jedha. Ashan kitaaba yookiin immoo kudhaama miti, morma irratti kan hidhatamu fannoo Kiristoosii qofaadha. Kana bira darbee immoo namoonni tokko tokko bobaa jalatti kudhaama kan baatan, dugda duubatti kudhaama kan baatan,
borsaa keessatti kudhaama kan baatan jiru. Inni immoo kaayyoof karoorri isaa maalidha jennee gaafa ilaallu hojii afura sabsibee ittiin hojjechuudha. Isa guuru jechaadha. Afura guura. Ollaa keenya naannoo keenya namoonni akkasii jiru. Atiin hojjettaa atiin dhamaata. Nutiin hojjennaa nutiin dhamaana. Isaan immoo afura guuraadhaan kan hojjetan jiru jecha. Naanna'ee wanti namaa homaa nuu gochuu akka hin dandeenye. Ashankitaamni kudhaamni ijoollee keenya ijarraas eeguu akka hin dandeenye. Halkan akka hin baadhannes eeguu akka hin dandeenye. Hojiin kun hojii seexanaa akka ta'e. Hojiin kun hojii afura xuraa'aa, hojii afura muraa akka ta'e. Qalamni diimaan barraa'ee morma keenyatti hidhannu nu oolchuu akka hin dandeenye. Du'a kan nu oolchu, du'a keessaa kan nu baasu Kiristoos qofaa ta'uu isaa beekuun barachuun barbaachisa. Har'as mana xonqaa irra kan jooran jiru. Sabsibee kan hojjechiisan. Ijoollee keenyaaf, horii keenyaaf jedhanii qalama diimaan barreessanii morma isaanii irratti kan hidhatan. Bobaa jala kan kaawwatan. Ijarraa oolchaa qijatiirraa yookiin immoo abjool kaniif tola jettanii warreen mana xonqaa yeroo dhiga deddeemtan homaa irraallee akkas hin oolchine. Israa'eliif Yaaqoob irratti hafuurri kun hojjechuu akka hin dandeenye akkas nu beektan isinitti himuun barbaada. Akkas hin hubattan isinitti himuun barbaada. Maaliif yoo jettan kan nu jiraachisu, kan nu oolchu, kan nu fayyisu, isa cabee suphuu kan danda'u, isa fayyaa cabsuu kan danda'u, isa du'e du'a keessaa kaasuu kan danda'u, aangoo kan qabu Kiristoos qofaa ta'uusa beekuun barbaachisaa. Har'as kan hin dammaqne jirtu. Mana xonqaayii kan hin dhabamne, mana qaalluu kan hin dhabamne, mana sheekii kan hin dhabamne, mana waabeeqaa kan hin dhabamne. Baadota garaagaraa kan walitti qindeessitan, kan gumeessitan, ija mukaa, hidda mukaa kan guurtan, kan mortan, kan morsisiistan. Dhumni keessan maal ta'a laata? Sagana Kiristoos akka hin jaalanne hojii keessan har'aa kanarraati dammaquu akkas hin qabdan. Barachuu akkas hin qabdan. Deeboo akkas hin qabdan. Qalbii jijjiirachuu akkas hin qabdan. Isin hubachiisuun, isin beeskisuun baay'ee barbaachisaadha jecha. Kun warri deemus, warri hojjetus, warri hojjechiisus hanqina amantaa warra qabani. Beekumsa rakkoo hubannoo warra qaban. Ta'uu isaanii beekuun barbaachisaa. Aangoon Waaqayyoo, humni Waaqayyoo garuu warra isinii tan akka inni hiiku, saballi Waaqayyoo akka inni fayyisu, kadhannaan abboodii akka inni fayyisu, dhukattanis ifattis hojii kana kan hojjettan Waaqayyoo akka isin gaafatuu fi murtoon Waaqayyoo akka isin biraatii hin hafne guyyaa Waaqayyoo deebiitti laattan harrubaa qabdan akkasin qopheeffattan isin hubachiisuu, isin barsiisuu barbaachisaadha. Kanaaf ashankitaamni morma irratti, bobaa irratti hidhatamu karaa mana kiristaanaa keenya kan hin jirree fi kun hojii hafuura hamaa, hojii hafuura xinqolaa, hojii hafuura matatii ta'uusaa beektanii warreen yaada akkasii kee jirtan harrumaa qabaa ijoollee keessan irraa kutaa gataa. Morma keessan irraa kutaa gataa. Ittiin qabeenya namaa saamuuf warra hojjechiisan gataa. Hara keessan qulqulleessaa. Gaabbiitti galaa deebi'a. Balleessaa keessan baraa. Balleessaa keessan hubadhaa. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo hin gowwoominaa.
kan isin fayyisu, kan isin jiraachisu Kiristoos qofaadha. Qorichi keenya isa qofaadha. Kudhaamni keenya isa qofaadha. Kudhaamni keenya fannoo Kiristoos malee ashan kitaaba kudhaama akka hin taane beekuun, hubachuun hunda keenyarra jira. Wangeela Kiristoosii fi Awuda Nagastii ammas adda baasuun barbaachisaadha. Harka kanatti kitaaba qulqulluu, harka kanatti immoo xinqolaa macaafa xinqolaa baachuu hin qabu. Harka kanatti kitaaba qulqulluu, harka kanatti immoo xinqolaa otoo hin ta'in fannoo Kiristoos qabachuu qofaadha. Filachuu qabna. Isa dhugaa, isa ganamaa, isa fayyinatti argannu macaafa kanatti amannee deddeebi'uu nurra jira. Malee Kiristoos biratti kan nu fayyisu, kan nu jiraachisu, kan nu oolchu isaaf isa qofaadha. Yoo kana amanne hin morru, hin morrisiisnu, hin hannu, hin achisiisnu, hin sobnu, hin sobsisiisnu. Manni keenya garuu seeraan, heeraan qulqullaa'uun isa irra jira. Isa irra jira. Kanaaf kana beekuun barbaachisaadha. Kan nu barsiise, kan nu gorseef Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Miidiyaa kana sheerii, sabiskiraayibii gochuudhaan nu hordofaa. Yaadaaf gaaffii qabdan nu gaafadhaa. Waaqayyo isin faana ta'u. Waan hamaarraa isin haa eegu, isin haa eebbisu. Nagaan naa tura.